Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Itoophiyaa fi Sudaan walitti dhufeenya yeroo dheeraa waan qabaniif haalli tibba kana naannoo daangaatti uumame michummaan hojjechuu irratti dhiibbaa akka hin uumne obbo Muhammad Al-Arusi himan. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Itoophiyaa fi Sudaan walitti dhufeenya yeroo dheeraa qabu. Daangaa fi qabeenya uumamaa biyyoonni waliin qooddatan kunneen hawaasni naannoo daangaa waliin jiraatu dhiigaanis walitti hidhata qaba. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2014 biyyoonni lamaan koomaandii tokko jalatti shororkeessummaa fi akka naannoo daangaa waliin itti mul'atu to'achuuf sochii loltootaa waliin taasisuuf walii galanii turan. Kun immoo walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii hagam gara sadarkaa olaanaatti akka ce'e kan mul'ise ture. Misoomawwan bu'uuraan biyyoota lamaan walitti dhufu hojiin waggoota darban hojjetames laayyoo miti. Sararri ibsaa Matammaa Gadariif diriireera. Daandiin Azezoo Matammaa Umaraa hanga Poort Sudaanitti fuula hojjetameera. Hojiiwwan jireenya uummataa biyyoota lamaanii jijjiiraman hojjetamaa jiraatus darbee garuu rakkoon ni mudata. Kamisa darbe naannoo daangaa biyyoota lamaanitti rakkoo uumamee ture. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haala uumame balaageetti gaddoon rakkoo adda baasuun furuuf biyyoonni lamaan waliin hojjechuu qabu jedheera. Nutis dhimma kanarratti xiinxalaa siyaasaa Muhammad Al-Arusi gaafanneera. Haalichi haaromsaa irratti walii galtee godhamu miidhuu danda'a jennaan walitti dhufeenyi cimaa waan jiruuf taateen akkanaa uumaa fiduu hin danda'u biyyoonni lamaan yoo walitti siqanii hojjetan jedhe. Wanni Itoophiyaan akkana goote jedhanii hamatan yaani Itoophiyaa hin qaban waan Itoophiyaa hamataniif. Nama gariitu dhiibutti jira. Ibidda bobeessutti nama gariitu yaani biyya alaa keessaa akka Suudaanii fi Itoophiyaa waliin taane barbaada. Kanaaf jecha namni maqaa Itoophiyaa illee balleessu ima jira. Illee hin danda'u waa takka yaani fidee maalii fi namni martinuu uummatni isaaniiyyuu ka Suudaaniitu itti deebise osoo nuti hin deebisin. Lolli tokkollee Suudaaniif Itoophiyaa iddoon jiru. Hidhi haaromsaa Sudaan akka fayyadu kan ibsa Muhammad Al-Arusiin garuu yaada Ijipti warreen calaqqisiisan Sudaan keessa hin jiran jechuu mitis jedheera. Uummanni Suudaanii ijaaruu kana nu waliin jira beeytanii. Sanii waliinuu nama keessa jirutu jira ka yaani warra Gibsii gargaaruu barbaadu. Isaan iyyuu warri Suudaanii yaani harka miti yaani namni barbaadu gara Gibsii kanallee yaadu ima jira beeytanii. Itoophiyaan hidha ishee bishaan guutaa hojii dippiloomaasii ishee cimsuu akka qabdus dhaameera. Itoophiyaan kana mara hajaan qabdu maaliifi isiin sistema qaanuuna seera internationaliin deemtu. Wayitii ijaartellee wayitii naman bararru jettellee sistema seera international. Saniif jecha yaani isaan yoo warri Suudaanii haasayan ka amma nu beekuu dandeenyu isaan Itoophiyaa waliin yaani akkuma qaraatitti jiranii yaani wanni itti jijjiiramaniif hin jiru. Pireezidaant Tiraamp Ameerikaa keessatti mormii walitti aansee gaggeeffamaa jiru tasgabbeessuuf loltoota akka bobbaasan beeksisan. Gama biraatiin abbaan alangaa Minnesootaa Kees Wilson poolisoonni 3 yeroo yakki ajjeechaa raawwate bakka sana turan akka himataman beeksisan. Gabaasi guutuun itti aanee dhiyaata. Doonaald Tiraamp akka ibsanitti nama gurraacha Joorji Floyd jedhamu irratti ajjeechaa poolisii adiitiin Minnesootaa magaalaa Minneapolis keessatti torbee darbe raawwate hordofee mormiin gaggeeffamaa jiru qabeenya hedduu mancaasaa waan jiruuf dhaabbachuu akka qabu dubbatanii bulchitoonni kutaalee biyyattii fi magaalotaa naannoo isaanii yoo tasgabbeessuu dadhaban garuu loltoota biyyattii akka bobbaasan akeekkachiisan. Ajjeechaa nama ganna 46 Joorji Floyd irratti poolisiin raawwate sababa godhachuudhaan mormiin haa eegalu malee yeroo garaagaraatti gochaan akkasii poolisoota biyyattiin uummata gurraachaa irra gahaa waan jiruuf haqa waliigalaa barbaanna jechuun gaafataa jiru. Magaalonni United States hedduun gocha kana kan balaaleffatan yommuu ta'u uggura sa'aatii kaa'amee jiru irra darbuun guyyaa 7ffaaf mormiin kun garuu itti fufeera. Haala kana ta'anii ilaaluu kan hin filanne Doonaald Tiraamp foddaa TV'tti bahuun ibsa kennaniin bulchitoonni magaalotaaf naannolee jeequmsa kana hin dhaabsisan taanaan loltuu biyyaalessaa erguun tarkaanfii akka fudhatan akeekkachiisan. Poolisiin magaalaa Minneapolis Derek Chauvin George Floydin ajjeesuun shakkame to'annaa seeraa jala ooluun yakka nama ajjeesuu sadarkaa 3ffaatiin himatamee jira. Akka waajjirri abbaa alangaa Minnesootaa beeksisetti yoo ta'e torbee itti aanu immoo mana murtiitti ni dhiyaata jedhamee eegama.
Poolisoonni sadii yeroo ajjechaan sun raawwate bakka sana turan hojiirraa kan ari'aman yommuu ta'u, himatni akka irratti dhihaatus abbaan alangaa Minisootaa Keez Ilsen NBC'tti himaniiru. Raashiyaan biyyoota garee torbaatti akka deebituuf yaadii Ameerikaan dhiyeessite miseensota garichaa keessatti garaagarummaa uume. Yaa'iin biyyoota garee torbaa qopheessummaa Yuunaayitid Isteetiin bara kana taa'amuuf jiru hanga fulbaana dhufuutti dheerachuu akka danda'us beekameera. Ameerikaan akka Raashiyaan miseensummaa biyyoota garee torbaatti deebituuf karaa Doonaald Tiraamp yaalii gochaa turtus hooggantoonni biyyoota garichaa biroon immoo yaada kana akka hin fudhanne beeksisan. CGTN akka gabaasetti Doonaald Tiraamp gita isaanii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waliin akka dubbatanitti yaa'ii garee torbaa kan bara kana qopheessummaa Yuunaayitid Isteetiin geggeeffamu irratti afeeruu akka barbaadan himanii turan. Haa ta'u malee afeerraa Tiraamp Vilaadimeer Puutiiniif taasisan hooggantoota Kanaadaa fi Biritaaniyaa irraa mormiin kan mudate yommuu ta'u, biyyoonni kunneen Raashiyaan akka garichatti deebitu akka hin barbaanne ifatti himaniiru jedhameera. Raashiyaan kanaan dura biyyoota garee 8 G8 yeroo ammaa garee 7 jedhamuun beekamuuf miseensa kan turte yommuu ta'u, bara 2014 dhimma Kiriimiyaa waliin walqabateen garicha gadhiistee ba'uun ishee ni yaadatama. Yaa'ii bara kana taa'amuun hooggantoonni biyyoota Kanaadaa, Faransaay, Jarman, Xaaliyaan, Jaappaanii fi Biritaaniyaa dhimmoota waloo irratti akka mari'atan BBC'n gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International irraa qopheeffanne kanuma gama kootiin nagaatti.